Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota fi kabajamtoota ilmaan Oromoo wiirtuun barnoota isin qaromsuudhaaf barnoota herregaa kan maloota garaagaraatiin haaluma salphaadhaan deebii keessan ittiin argatuu dandeettan qabattee gama keessan dhufte. Maaliifuu barumsi iddoo mana barumsaa qofatti hin baratamu jettee wiirtuun barnootaa barumsa haala salphaadhaa fi haala hedduu namatti toluun akkasuma haala hedduu midhaaguun kaffaltii tokko malee intarneet irraan illee baratuun ni danda'ama jettee wiirtuun barnoota afaan Oromoo ilmaan Oromoo qaroomsuuf mullii hidhattee mobaayiluma teessan irratti qophooftee isin eegutti jirti. Maal kana qofa wiirtuun barnoota qubee diraamaa fi nashiidaa garagaraa qopheessitee isin simachuun karoora isii kan uf duraati. Kanaaf isin ammoo wiirtuu barnoota YouTube keessan irratti bantanii baratu waan keessanii akka isinii fi ilmaan teessanis asirraa fayyadaman abdii guddaa qabna. Kanaaf barumsa wiirtuu barnootaa isiniif qopheessitu tokkollee akka isin jala hin dabarre gochuuf YouTube kanaal kenna wiirtuu barnootaa subscribe godhuun hin irraanfatinaa isinin jenna. Akkasuma maatii fi firoottan keessaniifis share akka gootan asumaan isin yaadachiifna.